mana keenyaa wayyaa argeera bobaa ormaa jala jedheen farfadha nu wayyaa ameen hallelujah jaladha yesuusi ameen amen 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 jaladha me yesuusi amma namas ba'ee farfatuuf lallaburra ija keessaniin kaawwatina yesuusin ilaalladhaatu argeera waan baay'ee hunduunatti hin tolu barri kun hamaadha sitti gale kooluu hin jedhaan ameen 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 hallelujah amen 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 Atina fadada bayon sejala Atina fadada Atina fadada Atina fadada bayon sejala Atina fadada Atina fadada Atina fadada bayon sejala Uftaku Atina fadada Atina fadada jadi Atina fadada bayon sejala Atina fadada Atina fadada Atina fadada bayon sejala warra bara rakkina yesus wajjin dabarsitan azirtu Atina fadada Atina fadada Atina fadada Atina fadada yesu yesu Atina fadada bayon sejala Gotago Atina fadada Atina fadada Atina fadada bayon sejala Atina fadada Atina fadada Atina fadada bayon sejala Amen, amen. Hallelujah. Woo. Argeera wanda ayyeme Omkoonattin toonu darbeetu namaadha sitti gaaleetu argeera waan baay'ee omkoonattin toonu darbeetu namaadha sitti humna koo ilaalee baay'ee sin sodaadha markaba koo taate hundaan si jaalladha argeera waan baay'ee omkoonattin toonu darbeetu namaadha sitti gaaleetu argeera waan baay'ee omkoonattin toonu darbeetu namaadha humna koo
ilaale baay'een sodaadha harkaa bakuutaati baay'een si calaadha argeera waan baay'ee fuula finfoodu arriituu namaadha humna koo ilaale baay'een sodaadha harkaa bakuutaati argeera waan baay'ee homtuuna barrikuu namaadha argeera waan baay'ee homtuuna tinduunu 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 injiru sagalee keessanii argeera waan baay'ee homtuuna tinduunu barrikuu namaadha argeera waan baay'ee homtuuna tinduunu barrikuu namaadha naawayya harka kee naawayya jira naawayya mana kee naawayya argira dhugaa ormaati namni jira mana kana hoo naawayya harka kee naawayya argira dhugaa ormaati naawayya harka kee naawayya argira dhugaa ormaati naawayya mana kee naawayya mana kee naawayya argira jedhi obboleessa jedhi mana kee naawayya argira namni hunduu Yesuusin haa beeku naawayya mana kee naawayya argira dhugaa ormaati injiru sagaleen keessan naawayya mana kee naawayya argira amen amen naawayya mana kee naawayya argira dhugaa ormaa jala naawayya mana kee naawayya argira dhugaa ormaa jala biyya kana namni waaqeffatu hin jiru mana kee naawayya Yesuus naawayya mana kee naawayya hingaa bobaan ormaa argeera waan baay'ee homtuuna tinduunu barrikuu namaadha sitti gaankuuru argeera waan baay'ee homtuuna tinduunu
wayya mana kina wayya haye lagale ke budi wakayo wakesi na wayya mana kina wayya argira ba umaju argirawan baye wantuna tuntolu barrikuna mada sipikaliku argirawan baye barrikuna mada argirawan baye wantuna tuntolu barrikuna mada sipika galika argirawan baye untuna tuntulu barrikuna mada na wayya mana kina wayya na wayya mana kina wayya makana matikai nama berain nirbu ku satada dawa inshallah kan nunjudu insani dabis utanuna malu akan injiman insani dabis utanuna malu akan injiman jadi makana marrakai nama birain darbu ku satada dawa inshallah kan nunjudu insada dawa utanuna ጀመረው አጋራኒዮ ላይ በመስቀሉ ግርግር አጋጣማኝ ድንበር ሲታ ሲቃጠቀጥ አናሱን ሲመታ አሪነቴን ሲሻር ሰንሰለት Sini wayni ani agana galen farfadda si gammachisu hin farfaddan imma keeda guratte ani waaqayyo sanatti kenne si kenna erga yoo fudhatte si fayyada bak me warri yesus sini wayni oba orma jala ganama kana harkisi baasu si faadu orma dak mucha angam qabeenya fudhattee dhaqee harka warra ormaa jala galee naanti ajaa'ib mana abbaa koo keessa hojjettoota meeqa jira jedhe sanaan booda qayyaa abbaasaa yaadate mana abbaa koo naa wayyaadhe Luqaas boqonnaa 15 kana dubbata warra amantan naa wayyaa mana kee naa wayyaa argira abbaa ormaa jala na wayya mana ke na wayya argira baba orma jana amin 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 yudan desan nabada warri dubdi kesan hojjat arga kesan tuma musika wajjini waaqayyo akabajam oh mana kena wayar
wayya mana kina wayya argira abe Ansukan gamada Ansukan gamada Ansukan gamada Abina barbada Ansukan gamada Ijakit Ansukan gamada Ansukan gamada Warabak Abu Azra Ansukan gamada Ansukan gamada Thank you Ansukan gamada Argelawan ni Ontu natin tolu Bariku namada Ontu natin tolu Bariku Iyagana kena kita mazmamata Nanagakan namnakeman Pasidasi sengganilan mata Isay versu Wakam yunau Basao capi kabalisau Agar dulu Bakarina tu Nasukidi Nihilatu Iyagana kena kita Amari pasodate dabata Isay versu Wakam yunau Basao capi kabalisau Agar dulu Bakarina tu Azir takarwat Agar dulu Agar dulu Dupat dupat Agar dulu Daran 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 Agar dulu Agar dulu Ini awalnya moy yadaragilin Kacalama ututu kanabatalin Kanabat Yamin kotobano Duzunita Amen amen Yamin kotobano Duzunita Misgana idrasul lasrabu gita Inabat Ini awalnya moy yadaragilin Karam Yamin kotobano Misgana idrasul sarawid gita Kali sama dargati Kumpul sedika Kumpul koi kabu Jini kuasa Malka inawa Kaswar kakiran jiwa Kali sana gargar Kumpul sedika Kumpul koi Gatika Malka inawa Jini shakin kabu Ija kundu daguri Daganguri lalunku Gabto koro kutina jamsa Ija kukarangko sunu Ija kundu daguri Gabto koro kutina jamsa Karangko ija kusumarra Kali sana gargan Damburu musudi Aku kukoyong gabi
Arkiyyuu qabat abbaa jabaan sirra jira ameen jedhadhaan kunis hin jeeqaa kunis hin jeeqaa hin jeeqa jeequmsuma garuu waaqeffachaarra jeequmsuma keessatti warra Bishooftuu salaam safarii raafamii dhaloonni sodaate argitee jabaatnamu raafamii dhaloonni sodaate argitee raafamii dhaloonni sodaate argitee jabaatnamu raafamii dhaloonni Raafamii dhaloonni sodaate argitee jabaatnamu raafamii dhaloonni sodaate angabanaan jira angabanaan jira angabanaan jira angabanaan jira angabanaan jira ati angabanaan jira ati angabanaan jira angabanaan jira Anda balanjira, anda balanjir, anda balanjir, nama sadika balala. Anda balanjira, anda balanjir, anda balanjir. Guru rakajalu, ada isatira, ada isat. Moti akabira, guru rakajalu. Na 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 na. Anda balanjira, anda balanjira, anda balanjira. Lanjira Guru rakajalu ada yesajira ajujujujujuju moti akabira Guru rakajalu dana nanina nuri nana nanu nanu nananin anda balan deba 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 anda anda balanjira anda balanjira anda amin 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 anda balanjira anda balanjira ugawa kayo natazabda dabarte namasi chana jiru lali harkaan tukin lali akkanadi dabalanjira eden anda balanjira zaitinu dabale atin dabatta Lori fantakia nasura hatana mahatia turra hata jami benya wakayo kana makana kilo ke olkasa nabalanjira ma kilo jatani shilra to batama gante chuni odo biyi rafamdu ati ulfate jirata Manga nabalanjira ilana anu kachanjira ani duanjira jadi Amin umanjira zaidin badajira jirani Amin mafi anafsi alfayisu Iho mana mondo akayo na tigadita anda balanjira jechu jabalu labak cuma dapat anda balanjira jechu miti Nafana dua radabate tu ijiko pagolala Ijiki yas ijiki pile ijiki nya wali pida bala mebi ya pagolala
bade bila fa bade atingir tamen jadat Sangke asmiti fikinan jada marjuna ni amju Itu yesona lale sanai nangamane nangat Oto inargina nindu Randu ela majana gale 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 gidi adu Inni kuni sinne suni singama Wagni jana mantun sad Kaya basa tika Arada biya orma Lafna duwarati Utuma karademu Nafti tidukana usu Samin namaka kuti Malang ko dati Madi ani namaka kuti namijid Ami ya jadat Ya banno na faka Samige sakari Arge kabulatani Ribati dammake Obchina ya mulanu Arge kagoktani sabajjini Resi gobdangavne Srigari nabisi tuamjuwana nablu Ampente biya bishoftu mo Dagabara badetu Zamibana manwana Ito abe jarat Pup, 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 pup Kaya basa dike Raja biya orma Utuma karademu Nafti tidukana usi Ya gofna maki Ya banno na faki Samige takari Ajaju jajaja Orno no ninon Ninan unan Resi guptangan Uregari rajisatu Bade 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 Entembi abishotu Agabora amadotu Kamwanama Resi guptangan Mala sigo dari ati parvatu Resi guptangan Agabora amadotu Abe Kanka jere tapi Olan kalamento kais Tuti narga tu karra tulut Kanka jere tapi Olan kalamento Tuti narga tu Anarap Anaradi radi Anaradi radi Liyu no sadame Liyu no Liyu no Inda watare Liyu no sadame Liyu no Eba debi yebi shontu Liyu no Ay 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 Liyu no sadame Jesus sigabagare Jabari Liyu no sadame Liyu no Aja Liyu no Nuna na dunda Liyu no Aya Liyu no sadame Liyu no sadame Liyu Alamsa Wadabiti kapas Alamsa Wadanya kapas alamsa Alamsa Jadi Naganku Mana kursi naganku Naganku Iya ko
Sosoyo, uyaya. Bisu, ebate. Nise merili. Ay. Kanafi kana tunatuna halal. Akan farman. Argi kisul kahata. Sendo patini tahila lijani wanu waga yugo. Manjit. Sendo patini tahila lijani wanu waga yugo. Afarima salbina ke metu saatile. Bos. Saashri teras be olaka. Nama waga yufisi. Tumure bata. Nama waga yufisi. Yomu inaftuni. Asifa chikatu. Isindu batini. Edogo tanjede. Komon waga yona. Yarpushe kubalata. Umurin jambita. Anero tu fakata. Ada na. Amin jedaga. Urgana mafarfata mirti to kutrubat sabar rai. Sinta ya jelamu amin jera. Cakaranio anggapan negara Yesus moti. Nali sasaron moti budani tahu. Lagi kana merua moto takesa kana kegi injuraki. Arul hadani anasiala. Datu kedesa kumaki baron ketumani siwa dabar kukamu tangke dia kedesa garmati baron ketumani siwa dabar Kisah ini bicarakan di mata Sinane Sinane Kalau Hallelujah. Bishoftuni akkuma faarfattee fixee akka qotiyyoo morma kutaa lafadha. Silaaruu namni faarfatee xumuru infoonichuu akkuma qotiyyoo qeeraa morma irraa kutanii dibbi jettanii. Ammallee iyyaa boorichaa galateeffadha. Hallelujah. Mee warri nagaa taatan Yesuusin ani nagaadha Yesuusin namni jedhu. Ammallee ani nagaadha namni jedhu iyyee boorichaa waaqa galateeffadha. Hallelujah. Gaan namatti tolaa hafuura ho'aatu jira biyya kanaa. Iddoo baay'eedhaa qidamee ganamaas jimaatas baay'een hirmatanii an keessan kaleessas akkasumatti guutee jira har'as akkumatti jira dabalaa deemaa jira isinitti dabal ayyaanni isaa humni isaa abjuun isaa maal immoo sinirraa haa hir'isu
Iyyumaan hir'isi fayyaa si'a balleessu see maala hir'isu an jettanii iyyummaa fayyaa ishee balleessu hin jedhe waliin gal ameen imaamuma kana sinirraa haa hir'isu ameen kanaaf egaan yeroo gaarii yeroo bareedaa namatti tolu qabaachaa irra mee dursinee mabaadhaan waaqayyo waaqeffannu waan kennuuf jennu qabeenya keenya keessaa isa guddaa harkatti qabannee waaqayyoon kadhanna isa kiisii kee keessaa isa guddaa waan xinnoo waaqatti hin cobin inni guddaadha gooftaa galanni siif haa ta'u eebbifame qabeenya keenyaas waaqeffannaa arshaa qulqullootaa ta'uu keetti argamu mana isaanii jireenya isaarraa qooneen kennan afaa bira isaanii isaanii ati eebbisi kennuuf walanii kan dhaban isaanii filaadhu maqaa Yesuusiin ituma nuusin fuudhamu sagantaa dhaabbataa Joon Lorsin beesuu danda'a. Gidduu kana kaleessaa kaanee as jirraa namoota hedduutu gara keessan dhufee jira waaqayyo hojii gurguddaa hojjechaa ture mee warri kaleessa galgala turtan galgala waa nama baay'ee ture mee gochaama kaleessa galgala waaqayyo hojjeteef waaqayyoon galateeffadha waaqayyo isa hojiirra jiruuf galanni guddaan haa ta'u innaa egaan har'ammoo obboleessi keenya nuti baay'ee jaallannu Raajii Girmaan Nuraayuuraa nu ilaaluma dhufanii waan nama dhibu akkas gaannaan bilbille duruma gahee makiinaa dhaabe galanni waaqayyo haa ta'u Raajii Girmaan ola kaa'anii eebbisaa dabalaati Raajii Girmaa fi ergamaa Garboolee warri beektan takkaa gargar ba'anii adeemanii nama Garbooleen nuuf arjoomanidha waaqayyo hojii gurguddaa ittiin hojjetaa waaqayyo waa isaaniif galataa argatu mee galateeffannu waaqayyoon tajaajila hin qabanii affeerraa hin qabanii garuu sila eebbisuu dhufan akkamitti simatti kan biraan immoo anaaf hidhata wangeelaa cimaa akkasuma gorsituu nama gaarii yeroo hundaa kadhatanidha guyyaa 40 kadhannaa irra jiru xumurtanittu innaa achi ba'anii dhufanii baay'ee namatti tolagaa taliidhuma irratti isin eebbisuu danda'u akkasuma hojjetaa wangeelaa Israa'el kaleessa dubbadheen ture biyya kanaa gara Keeniyaa akka dhaqan godhe waaqayyo gaafa Keeniyaa dhaqan hin rakkise waaqayyo maal godhe hin jedhe maal godhe hin rakkise isa booddee immoo maal waaqayyo maal rakkiftaa jennaan karaa irratti buskutii nagadi isin sooromsaa jedheen maal godhi achi karaa irratti buskutii nagaduu jalqabanii achumaan sooressa ta'anii abbaa qabeenyaa abbaa makiinaa abbaa hoteelaa ta'an eessatti Keeniyaatti gaafa isaan itti tolee immoo jiraatan aqi Ugaandaa Kambaalaatti waldaa banii jedheen Ugaandaa Kambaalaatti dhaqanii waldaa afaan Oromoo hundeessanii gaafa isaan iddoo qabatanii itti tolu amma immoo hoteela dhiiftee Ugaandaa dhiiftee biyya Itoophiyaa dhaqxee karaa irratti dhugaa baataa jedheen ingada dubbannaan raajiin keenya tokko maal jedhee galgala kaasee ture maamaaf si rakkisaa waaqayyo jedhe ameen ara naannoo mannaariyaa warra turtan agartaniittu laayifii darbaa turis yookiin nama baay'ee argee afaan 8 haasa'u afaan 8tiin wangeela lallabu sinitti isa dhufu ameen jedhama amma immoo nu wajjin hojii wangeelaa hojjechuuf baadiyyaarra naanna'aa jiru gincii wajjin turre gincii irraa moo dhufne asii immoo baanee iddoodhaan nu jira egaa waaqayyo hojiirra jira saamiin dafinoo gara Keeniyaatti deebi'a Gaanaa irraa immoo appoostolii guddaatu nama waaqayyo kabajamaa tokko dhufaa jira innis biyya kanan dhufa waa hojjechuuf nuti ameen fuuldura kanatti miliyoona 1 baasu miliyoona 2 baasu baajetii kan isaaniiti istaadiyoomii Bishooftuutti konfiraansii qopheessu fuuldura kanatti ameen tarii dhumarratti komitee hojii naasaa saamiin istaadiyoomii Buraayyuuf istaadiyoomii Bishooftuutti qopheessu lubbuu haaraan waldaa kanaa fi baajetis kanuma waldaa galii waldaa kanaati birri tokko waldaa kanarraa barbaadanii jechuudha fuulduratti maanni mishinii adda addoota afaan adda addaa barsiisuudhaaf waldaarraa nama qopheessaa jirra Kongootti Gaanaatti akkasuma Lusaaka maashinii Lusaaka Zambiyaa
I know the capital town is Lusaka, Zambia Lusaka, yes I am. Na achitti qopheessuuf jenna wal keessa deemnee tajaajilla waaqayyo afur akkasiis nu bira kaa'u. Namas bira keessan ilaaliti ol qopheessi yeroon kabajaa si geeraadhi. Mina mi qophooftan ayyaanichi na waa illee fidaa waaqayyoodha. Kanaaf egaa waaqayyo karaa badeeraa itti gargaaramuun immoo ga'ee keenya konfiraansii amma sitti qophaa'ee jiru kana waldaan kun himmachuudhuma malee baay'ee tokkoyyuu waldaa kana kan ilaallatu miti isinis kan ilaallatu miti Keeniyaa irraa dhufe yeroo jedhan Paaster Joon birrii baay'ee qabaa Keeniyaa irraa waan hin se'inaa waaqayyootu waameef siifis barana waaqayyo eebba manatti siif waamu amiin waaqayyo eebba naaf waamu kan jettan mana ke anaaf sirriitti naaf yaamu barbaadaan isiniif waa yaamu moo yaamin mee warri waa barbaadu warra golfuudha maqaadhuma Yesuusin eebba addaa tokko ariifatee sirraa ba'u amiin jedhama maalu ariifatee mafagoo dhiyoodha sitti arfuun jedhu kanaaf akka waldaa Alambiraanitti waldaa 86 qabna waldaa Alambiraan akka Itoophiyaatti jechuudha. Kana keessatti hojii gurguddaa akkuma Itoophiyaatti hojjechuuf fuuldura kana magaalota hundumaa irratti yoo waaqayyo gargaare karoorri fuuldura kanatti qabnu waggaa 2-3 booddee magaalaa hundumaa atiinki magaalaa gurguddaa Oromiyaan qabdu Finfinnee jariinatti fooqii gagaarii tokko ijaaruu karoora akkasii qabannee jirra. Isa kanaaf immoo namoota adda addaa affeerraa godhaa jirra. Waaqayyo inuma nu milkeessa. Nu milkeessu amma sharaadhaa waaqayyo hin godhaa yeroo dhiyoo booddee moo waa dhageessu. Namni amanu hin ta'a moo hin ta'u hin ta'a kan jettan nama si bara kanaa qabiti hin ta'a moo hin ta'u waliin maal jedhe miqqanyaa yoo ta'e hin gaafatin maal jedhe mee hin ta'a kan jettan ta'ee maqaa Yesuusiin. Kanaafi yeroo gaarii dabarsaa irraa waaree booddees ammas walii wajjin Yihuudii guyyaa guutuu adaraa keessan lubbuu haaraa affeeraa namootaaf waamicha godhaa. Akkasuma sagantaasiin asii ilaalaa jirtan kun Paaster Masarat Dhaabaa nama jiru tokko na beeku jiraate tokko Facebook isaa irratti laayifii darbaa jira. Deliverance TV laayifii darbaa jira. Evangelical Samuel Mongogo kan jirtu laayifii darbaa jira. Egaa tuu keenya irratti immoo TV keenya irratti laayifii darbaa jira televezyiinii irratti immoo. Kanaaf tarii warri connection hin qabaanne wifi password isin ilaalla. Itti gargaarama namoota share gochuudhaan itti gargaarama namoota affeeraa ganama kana saameen dhimma salvation irratti fayyina irratti lallabaa. Kanaaf waaqayyo nama baay'ee hin jijjiira. Amiin jedhama maali? Iyyaatime waaqayyo anas na jijjiira jedha. Joon wanta biraan jiru. Okay, asumaan gara lallabaatti gara dubbii waaqota dabarraa. Saameen yeroo ilaaltan dargaggeessa fakkaataa nama waggaa 44ti akkasuma just reporti for nama mucaa tokko qabaa yuunivarsiitiidhaa baatee iseentummoo hojjettuu mootummaa warra poolitikaa iddoo guddaa qabdu yoo ilaaltan dargaggeessa fakkaata just abbaaf your child is 23 na mucaa waggaa 23 qaba. Nama guddaadha akkasuma biyya adda addaa Afrikaa biyya 5tti waldaa hundeessee jira. Keeniyaa ministirii fi waldaa guddaa qaba. Ministiriin isaa iddoo 40 akka ta'e beeku hojii wangeelaa hojjetu yoo ilaaltan dargaggeessa fakkaata. Akka biyya kanaatti biyya sanatti kwaalitii uffataa kwaalitii maalii hin beekan. Dhugaan isin hin jedhe amma nachitti miliyooneeriidha. Makina isaa duwwaan biyya kanatti miliyoonii 6-7 taati. Makinaan isaa duwwaan jechuudha. Dhimma isheen qaban isaan. Nuti amma golli keenya duwwaa dagaruu xaxxagarannee adeemna. Afur bakka waaqa sirriirraa fakkaatu. Amiin. Akkanaan jedha yeroo darbe Itoophiyaan maaliif aaraa jedhan aaruun beekan. Amma suni callu manne kilaaskii walitti guu godhaa deemnu kilaaskiin hin jiru. Walitti akkasiin godhanii yoo wal gachaanis soori waliin jedhe wal kalasuun hin jiru. Yoo irra jettees kan irra jettesi kan ifama si gaafatu moosa. Qomoon isaanii akkuma isin qomoo Amaaraa Oromoo jettan
qomoo kukkuyyuu jedhamu kan isaanii. Qomoon kukkuyyuu akkuma saba keenyaa warra biyyicha keessa lafi kan isaaniitiin irraa dhiibamaa jiraatanidha. Yoo maal ta'e sin sobanii, yoo maal ta'e sinatan. Dhugaa barbaada. Akkasuma amma yoo atarra shan jettee borja'a jette barabara namichi kun sobaadhaa tokkitti waan sobdeef. Na akkasuma warra Uhuruu Kenyaataati qomoo warra moototaati. Yeroo darbee kiristaana tokko hatan hattuu Keeniyaatu agalgaayii hatte dolara 10,000 egaa tamee booddee Yesuus nagattee naan deebisan gaafatan ati kiristaanaa wannaan eedan 6,000 godhanii kennaniif. Kiristaana baay'ee of eeggatu. Hattuun ati nama waaqaa nan sinatu. Maaliif ati waaqa isaa waamnan barabaraan rakkatta hattuu kana keessaa illee hin baatu waliin jedhu. Baay'ee nama waaqayyoof iddoo kennu. Kan duwwaa miti waan sin dhibu paarlamaa mootummaa waggaa ta'uu lama tsoomu. Eenyuun jedhe? Paarlamaa. Kana duwwaa miti. Mana barumsaa mootummaa macaabii sabjektii tokkodha. Naxibii hundumaa 60 ol fiddee macaafa qulqulluu 65 yoo fiddeen dabartu. Hin kufta. Macaafa qulqulluu naxibii gaariin finne taanaan biyya balleessi taasiin jedhu. Amma yoo yuunifoormii dhiiftee mana barumsaa dhatte ol si galchu. ID kaardii yoo dhiiftee dhatte ol si galchu. Macaafa qulqulluu dhiiftee dhannaan gad ol si galcha. Mana barumsaa mootummaatu. Dhugaan siniin jedha. Kanaaf hojii wangeelaa Keeniyaa keessa jiru I think Ortodoksiin beekan. Ortodoksii waan jedhamu beekanii reefas nama leenjisanii ergaafii jiru. Ortodoksii wanti biyya sana hin jiru. Amma Ortodoksii watti siin jedha malee waan sana. Kaatolikii Naazar waan akkasii malee hin jiran achi. Abaarsi guddaan biyya keenyaa inni guddaan amantiitti qoosudha. Waaqayyo fura akkasii nurraa kaasu. Maaloo min jedha. Waan nama dhibu raayidii maanni afaan isaaniitiin raayidii. Taaksii raayidii. Humar. No boda. Potatu, no batu. That is the balance of Google to Uber. Na Uber jedhu yoo raayidii galtu si gaafatu. Hunduu kiristaana raayidii kan oofan. Ati kiristaanaa hosiin jedhu eeyyee jennaan eessa dhattaa hin gaafatu. Keessummaas ta'ii kabajaan achiin si ga'anii namichatti si kenneef immoo bilbilu. Namicha kee achiin ga'e raayidiidha hin beekan. Raayidiin ammas akkuma normaaliidha. Raayidii biyya sana akkasitti tolu utuma naan bahin gatii keessatti hima. Finfinneen akka lafa akkasii gatii nama. Utuu asiin bahin jechuudha googilii taasaa simiti. Saatalaayitii googilii misajiisi erga. Innaa isaan illee warrumti gooftaan beennellee maal ta'an illee nama waaqayyo ani waa tokko na wee Keeniyaa irratti amantiinti biyya sana jiru asa dhufu. Jaalalli achi haaloo min jedhaman tokkummaan achi isin bira haa dhufu. Warra Keeniyaa waaqayyo galateeffadha. Sagantaan waaree booddee sa'aatii 8 walakkaadhaan jalqaba. Dursaa iddoo qabadhaa. Amma harka walitti rukutuudhaan wangeelaawii Israa'eliif wangeelaawii Saamu'eel Mumongo harkaan gargaarti simanna. Hallelujah. God is so good. Hallelujah. Hallelujah. God is so good and we give him all the praise and glory.
Hallelujah. Hallelujah. May the name of Jesus be glorified Maqaan Yesuus Kiristoos isaa ulfaatu. be glorified this wonderful afternoon. Amma sa'aatii booddee kanatti maqaan Gooftaa Yesuus Kiristoos haa ulfaatu. I greet you in Jesus' name. Maqaa Yesuusin nagaa fudhadhaa. Hallelujah. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Guyyaa har'aa kana Waaqatu nuuf hojjete. We will rejoice and be glad in this day. Isa kana irratti hin gammannaa, irratti bashannanna guyyaa har'aatti. I want to say that my heart is extremely grateful to God Ammas lapheen koo Waaqayyo irratti baay'ee irratti gammadaadha. for allowing me to come into this place for Sababiin isaa waan inni naa eeyyamee isin gidduutti akkan argamu kan inni godheef waan ta'eef. I want to thank God so much because He has opened a door for me to preach the gospel in the nation of Ethiopia. Sababiin isaa Waaqayyoon guddaa kan hin galateeffadhu Waaqatu balbala naa banee saba warra Itoophiyaa fi har'a akka wangeela lallabu godhe. We have been preaching this gospel in this land for this is the second week. Inni kun egaa torban lammaffaa kudha biyya kana keessatti yookaan lafa kana irratti wangeela lallabaa jirra. We went to Kela and then from Kela we went to Bulayu. Jalqabaa keellaa irratti tajaajillee keellaa gara Buraayuutti dhufnee tajaajillee. And right now we are in Bishoftu speaking and proclaiming the message of our Lord and Savior Jesus Christ. Dabalee immoo gincii sidhannee ginciidhaan immoo amma immoo gara Bishoftuu dhufnee innis maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa lallabaa jirra. I want to thank God because of Pastor Masala Daba. Sababi isaa Waaqayyoon guddaa kan hin galateeffadhu waa'ee Pastor Masrat Dhaabaani. He is such a great man of God and I want to thank God because of his heart. Maaliifi Waaqayyoon kan hin galateeffadhu waa'ee isaanii laphee isaan wangeelaaf qabantu guddaa waan ta'eefidha. Because of his love and because of his devotion for the work of the ministry. Sababi isaa isaan sagalee Waaqayyoo jaallachuudhaan laphee isaan qabanii fi tajaajila isaanii irratti kan ka'edha kan Waaqayyoon galateeffadhu. Together with the church of Bulayu, I want to say that thank you very much for opening doors for me to come and preach the gospel. Sagalee Waaqayyoo kana akka lallabuu fi isaan sababa naa ta'anii karaa isaanii Waaqayyoo balbala naa banee kanaaf inni fi wangeela sitti lallabe. I want to thank God because of my wonderful good brother, my brother Evangelist Israel. Waa'ee buleessa koo wangeela hojjetaa wangeelaa Israa'el Waaqjiraaf immoo guddaan Waaqayyoon galateeffadha. Sababi isaa sagaleen Waaqayyoo kara keessan kan inni ga'u afaanichi kara isaatiin waan hiikama waan ta'eefidha. He is such a great man of God. Inni nama Waaqayyo nama guddaadha jedhu waa'ee koo haasa'u. I love what he is doing and preaching the gospel, evangelizing and reaching out to the souls that are lost. Lubbuu warra badanii fi karaa irratti dhaabbatanii dhugaa bahu inni kun immoo hojii isaanii kana hedduun jaalladhee fi ulfina isaa yoo fudhatu Waaqayyo fudhatu. I'm extremely grateful because of the heart of this great man. Laphee inni qabuu fi baay'ee Waaqayyoon galateeffadha jedhanii isin immoo ammas ulfina isaa dabarsaa Waaqayyotti kennaa. Today, very early in the morning when I was still asleep, he was up with the speaker on the shoulders and on the streets and preached the gospel for 30 minutes. Kan isin dhibu har'a ganamanii ribarra rafaan ture Israa'el garuu spiikarii isaanii dugdatti baatee dhaqee namoota warra badaniif dhugaa ba'aa ture ganama kana. He is a man that is not afraid to preach the gospel. Inni garaa nama kutateedha nan du'eedhee wangeela lallabuudhaan nama sodaatu miti jedhee ulfina isaa gooftaan fudhatu ammas. And that makes me and him to become great friends because you have been called to do the same assignment. Hundumtuu keenya si tokkoon keenya kan inni waamamne warra badan akka barbaannuudhaa fi kanaaf har'a laphee wangeela namaaf dhugaa ba'an qabaadha. I want also to thank God because of the pastor of this
church and the committee, the board of the church. dabalee immoo paastorii waldaa kanaa fi dura buutota waa'ee waldaa kanaa waaqayyoon guddaan galateeffadha. For opening doors for us to preach the gospel in this isaan place. immoo balbala nu bananii addanatti akka wangeela lallabnu godhanii. I come from Nairobi, Kenya, ani kanneen dhufe naayiroobii keeniyaadha. preaching with Go Vision Evangelistic Ministry. Go Vision kan jedhamu evangelistic ministry Let us hojjeta. pray. Father, in the name of Jesus, Kana abbaa maqaa Yesuusiin I want to thank you for this wonderful afternoon. guyyaa kanaa fi baay'een si galateeffadha. I bless you because of the assignment that you've given to us to preach the gospel. guyyaa har'aa kana birmaduu gootee nuuf laatteettaa wangeela kee akka lallabnu. I pray in the name of Jesus that, Lord, you may open the hearts of your people. yaa waaqayyo laphee nama keetii hundumaa warra danan ta'an bariitii sagaleen keettaa faca'u. I pray in the name of Jesus that you may reach them out by your power, by your anointing and by your grace. har'a tokkoon tokkoo isaanii dibata hafuura qulqulluu keetiin isaan hin qaqqabi. May the power of the Holy Spirit be upon this word, that God Almighty, the hearts of your people are going to be blessed by your word. Furtuu humni hafuura qulqulluu tokkoo tokkoo isaanii irratti dhufee sagalee waaqayyoo eebbifanii ittiin abaani. May the Holy Spirit take over this meeting from this minute on. walgahii kana hafuurri qulqulluu ati dhuunfadhuuti qabadhu. Thank you for what you did yesterday in the beginning of our meeting, and even what you do now and the meetings to come. kaleessa waan hojii kee hojjechaa oolteef galata si galateeffachaa saharraa kana immoo sitti dabarsinee laanna. Father, receive all the glory. abbaa koo ulfina hunduma isaas ati fudhu. In Jesus' name. maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. akka weebaasawa. And everybody say amen. abba tokko tokko keessan ameen jara. How many people were here last night? kaleessa ammam keessantu as ture harka ol kaasaame. Hallelujah. Hallelujah. It is quite a big number, and we really thank God because of what he did last night. kaleessa waan waaqayyo hundumaa hojjeteef galata isaaf laanna. I also have faith in God that today the Lord is going to do great and amazing things in this place. har'as amantiin koo guddaadha waaqayyo isa kaleessaarra caalaa ammoo har'a waan dinqisiisaa tokko hojjeta. Yesterday we shared about the message of John the Baptist, and also we shared about the message of Jesus Christ. kaleessa mata duree godhannee kan qabanne gooftaa dinqii gooftaa Yesuus Kiristoos isaanii hojjetee 5,000 namoota nyaachise yoo ta'e iyyuu daballee waa'ee nistuuphaa sana waliin ilaallee turre. And one of the things that encourages my heart, it is how Jesus began to preach by the power of the Holy Spirit. kan baay'ee na dinqisiisu keessaa tokko waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos humna hafuura qulqulluudhaanii sanni lallabaa fi dinqii gochaa turedha. After receiving the baptism from John the Baptist, ergiin Yohaannis cuuphame booddee and the power of the Holy Spirit rested upon him, and he began to preach with power. ergiin immoo cuuphame achi gaafa inni ba'ee hafuurri qulqulluu gugee fakkaatee irratti bu'ee hafuura qulqulluudhaan ergiin guutame booddeedha kan inni tajaajila isaa jalqabe. And the same Jesus spoke to us how we cannot be able to preach, we cannot be able to stand in the world we have been living in without power. agartanii gooftaan humti Yesuus inni kan dura ture sun kaleessa mataa isaa nutti himaa ture. Ituu nuyi humna hin fudhatinii sagalee waaqayyoo lallabuu akka hin dandeenye waaqayyo haasaa nutti ture kaleessa. But he said to us that when we see him go up, he is going to set the power to come to us, that is the Holy Spirit. Gooftaanis akkas jedhe gaafa ani ol deemu gaafa isin na ilaaltanii an dhaqeetanii hafuura qulqulluu isiniif ergaa isinis hafuura humna qulqulluu sana fudhattu jedhe. And we saw the Holy Spirit come down yesterday in a mighty way and visited our lives. kaleessa mataa isaa namoonni galgala dana turtan jirtu hafuurri qulqulluu inni humti Yesuus Kiristoos nu abdachiisee ture guyyaa addana mana kana keessa guutee namoota adda addaa fayyisaa ture namoota tokko tokko immoo isin dammaqsaa ture. And this wonderful afternoon, I want to talk about the power of the cross. har'a immoo sa'aatii booddee kana yookaan ammaa jalqabee kan hin haasa'u waa'ee humna
Afaan muraasa barbaada. And I want to ask you that you may turn your Bibles on the book of 1 Corinthians. Har'a macaafa qulqulluu keessan Qorontos isa duraa. Chapter number 1, and we are going to read verse number 18. Boqonnaa tokko lakkoofsa 18 irraatii ilaallu. Obboleessi keenya dubbisaa leetii. Wish we can have somebody read for us 1 Corinthians chapter number 1. Paastoriin waldaa kanaa nuuf dubbisaa as gara kana kottu maayikiin sitti qaba. Verse number 18 to verse number 24. Lakkoofsa 18 fi 24. Shinan dubbisaa akkasidha. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badisaa irra jiraniif gowwummaadha. Nuyi warra karaa fayyinaa irra jirruuf garuu inni humna Waaqayyooti. Warra Waaqayyo waameef garuu Yihuudootaaf taanaan Giriikotaafis taanaan Kiristoos humna Waaqayyooti, ogummaa Waaqayyootis. Ameen. Amen. We are reading from verse 18 to verse 24. Verse 18 and 24. To 24. Up to 24. Yes. Ashkat. Amma 18 amma 24. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Shinan dubbisaa akkasidha. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badisaa irra jiraniif gowwummaadha. Nuyi warra karaa fayyinaa irra jirruuf garuu inni humna Waaqayyooti. Caaffanni qulqullaa'aan ogummaa warra ogeessotaa nan balleessa, hubannaa warra hubattootaas lafatti nan dabala hin jedha. Egaa namni ogeessi eessatti hafaree? Barsiisaan seeraas eessatti hafaree? Dubbii beekaan bara si'anaas eessatti hafaree? Waaqayyo ogummaa biyya lafaa kana gowwummaa godhee mitiiree? Biyyi lafaa ogummaa ofiisaatiin Waaqayyoon isa ogummaadhaan guute beekuu dadhabnaan gowwummaa barsiisaa sanuu lallamuutiin warra amanan fayyisuun Waaqayyotti tole. Yihuudoonni illee milikkitoota gaafatu, Giriikonni